السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرت وبلين كي بغنا غنزرات تاني. الحمد لله نبرانا غاغو تيجا مكوتين فيان كبغنا ربي فاتو يا دان لوكم سنوس كامل كينيا فيادا غرانو بتوس فيا جنة وني غدا نجرو الحمد لله على كل حال. ربنا الدنيا كان رتي فتنة ادو كالكي فتنة سنم دادان داني دبر سودا بريا كان فتنة فو اكا دواني تفو مالك فنتنا فني جداني برای hedduu keessa dabarfateetti abbootiin keenya akaakayyuun keenya kan har'a geenye ilmaan Oromoo akka rabbiif malee akka namaatiin zariin Oromoo qaata citee dhuma ture garuu akka rabbiitiin rabbiin waan namni yaade hunda namaaf milkeessuuf malee akka nafxinyootaatiin sila Oromoon irra ga'aa hin turre. Har'aan kan obboleen kiyyaan viidiyoo koo sheerii illee naa godha laayikii illee naa godha akka durii isiniin jedhu namoonni yartuun illee taatu namoonni inshallah namni dhibba tokko illee taatu yaada koo kan akka isin gadi fageenyaan naaf hubattanuu barbaada. Sababaan isaatis bara baraan jechuudha bara baraan miidhamaa bara baraan rukutamaa bara baraan reebamaa bara baraan hayyuutti wareegamaati kan nuti har'a geenye nuti ilmaan har'aa kun immoo tokko ta'uu qabna akka taane dura jalqaba waa'ee diina keenyaa haasa'u waa'ee nafxanyootaa waa'ee warra nu fixaa jiru haasa'uun dura nuti ilmaan Oromoo tokko ta'utu nurraa eegama. Tokko ta'uu gaafa isiniin jedhu isa nafxanyoonni jechuudha. Acaaluun hayyuu Oromooti malee waya weelli saamiti anama yeroo kanaaf muuziqaalee naggeeffadhu dantaa muuziqaalee hin qabu garuu waa'ee Acaaluu sirba isaa caalaa boo'icha leefixeen jira. Boo'icha guyyaa shanan kana jechuudha yoo rafuu jedhellee na raffisu nyaachuuf illee na nyaachisu sinarinuu yaada isin keessa jirtan isiniif anu baddaa dhiiga ilmaan Oromoo taatee namni yeroo kanatti ustaazu illee jechuudha akka isaan mucaa kanaaf rifatan nan beekaa. Kanaafuu boo'ichi ga'aan hin barbaachisu boo'ichi nun barbaachisu kanaan achitti har'a garuu wanni isinii dubbachuu dhufee Hacaaluu namni ajjeese Jawaaree miti. Yaa Oromoo koo hin gowwoomin bara baraan dhugaa sitti hin fakkaatiin alagaan ilkaan sitti seeqee garaa keessatti bineensa warri alagaa wajjin jirus alagaadha yeroo kanarraa eegalee jechuudha. Paartii siyaasaa tokko illee hin deeggaru duraanis isiniin jedheen jira gara fuulduraattis illee hin deeggaman garuu rabbiin quraana keessatti akkasiniin jedhe laa talbisuu haqqa bilbaatil dhugaa sobaan dhuskuun hin barbaachisu. Sobaan sataruun dhugaa jirtu dhugaa adii bakkee kanarra jirtu sobaan sataranii hara dabarfachuun hin barbaachisu. Quraana keessatti illee rabbiin dubbatee jira waa'ee kana waa'ee dhugaa sobaan dhuskuu jechuudha warri qaraatan ni beektanii angaruu kan dubbachuu dhufee aariitu bakka barbaade na seensisa malee andaawaas isinitti munduuf. Yaa Oromoo nafxeenyaan Hacaaluu galaafattee qaatee akka nuti paartii siyaasaatiin wal qoqqoonnee gamanaaf gamas gorree kun Abiyyi faana goree kun Jawaar faana goree akka yaadni keenya ficee nuti dhiiga obboleessa keenya hin falmanneef jecha ammallee maal hojjechaa jiran Tigreenii Abiyyitu bishaan gurguruuf jecha Hacaaluu ajjeese jedhaan. Amaaronni immoo Jawaartu Tigree walii galee Hacaaluu ajjeese jechuu jiran. Kun maal agarsiisan isinii galee akka nuti dhiiga obboleessa keenyaa dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhiiga goota keenyaa baa gadi hin baafneef halkaniif guyyaa jechuu jiran. Abiyyiin Jawaariin hiisisuun isaa xinneenya Oromoon hammam geessanii iyya malee hammam geessanii anuma sun nafxanyaa walii galee namaa gaditti isin lakkoofsisa jedheeti jechuudha. Abiyyiin achi keessa taa'ee Abiyyiin isin kaleessa goota keenya har'allee jechuu jirtan jechuudha. Dhugaan isinitti hima Abiyyiin Hacaaluu ajjeesuu keessaallee harka yoo dhabe maaliif kan kun argine waan ta'eef yoo harka illee keessaa dhabe Hacaaluun kan galaafatameef har'a irra taa'ee dhufee eessaa beekame Minilik farda yaabbatee dhufuu waan jedhe qofaaf du'e jechuudha. Hacaaluun paartii siyaasaa kamiin walitti geessitanii akka yaadni nurkaa faca'ee nuti dhiiga obboleessa keenyaaf hin falman akka nuti Oromoon tokko hin taane Abiyyiin sodaa qaba jechuudha. Lugna utoo jagna ta'e dhuguma onneen inni adhaas ba'ee ambaasaadara isaa uffatee nutti agarsiisu kun dhugaa ta'e namni Hacaaluu ajjeese Amaaraadha jedhee achi keessatti dubbata ture jechuudha. Jawaar jagna goota borillee yoo du'ees yoo jiraate Jawaar anaaf jagna jechuudha. Qoma isaa rukutatee waan dubbachuu barbaade dubbatee waan nafxanyaatti dubbachuun malutti dubbateeti jechuudha kan inni dhaa jiru malee akka Abiyyi ushururur jedhee nafxanyaa urubseetii miti jechuudha. Dhugaan rabbii yoo akkam ta'e hinuma ba'a boris iftaanii siin bula hin oola malee hin ba'a dhugaan. Garoon kanaan naasumaan ni beektanii Baqqalee Garbaatu Jawaar wajjin walii galee Hacaaluu ajjeesisi jettanii dubbattu jechuudha afaan keessan guuttattanii. Abiyyi yoo ofii hin ajjeesin
warra ajjeessu himumni sodaataa jira lugni immoo nun bulchu jechuudha nuti nama lugnaan marraame akka isaa dhiqee miila nafxanyaa dhiqee miila amaarotaa dhiqee fincaan jaraa miicee abiyyi wajjiniin takaattaayii ta'e wajjiniin deemuu miti jechuudha kanaafuu yaa ilmaan oromoo ija keessan banadhaa amantii miti kan isin qabdan irratti dhutanu karaa abiyyi amantii qofa namni amantii isaa kiristaanas haa ta'u waaqeffataas haa ta'e islaamas yoo ta'e amantii qofa namni qabatee karaa sanarratti du'a jechuudha akka fedhe yoo taate namni amantii kala sal tokko amane waan amane sana qabee irratti du'a jechuudha amantii miti abiyyiin kan nuti abiyyi jechaa oolu hamma sabiyyiin ga'u amma sabiyyi hin ga'u jechuudha hacaaluu kichuu gada cittee hamma abiyyiin hamma hacaaluu ilmaan isaa bakkee irra dhiisee hacaaluu hamma hacaaluu bakkee irratti ilmaan isaa dhiisee utuu oromoof waatu otoo oromoo tokko ta'an bilisoomnaa jedhu diinaar kutamee ga'ee hin ga'u abiyyiin Doktor Abiy ministeera maaliiti amaaraa sodaattee ofiif achi keessa akkana jechuun jirti abiyyiin keessa annamallee arrabsuu miti kan hin dhufe miira keessa nama seensisa dubbiin ilmoon isaa jechuudha abbaan koo yoom dhufa dhiyee haadha yoona kana sa'aatii kana maaf geetoo dhufin jechuu jirtu ibitee leena guba gama tokkoon immoo Hacaaluun nama dhiigni isaa lolaafamee paartiin gamanaa walitti falmamuu miti Hacaaluun nama yeroo islaamni rakkatu yeroo islaamni karaarraatti faca'ee taa jedhu halkanii guyyaa hirriba dhiisee mana isaa dhiisee ummata buqqaaniif jecha ofii mana kiraayii keessa taa'ee gumaata kennaa ture yeroo islaama irratti masgiinni gubatu nama ofii mana kiraayii keessa taa'ee abbaa isaa keessatti dhiisee as fidee finfinneetti bashannansiisa hin jenne ummata muslimaa gargaaraa ture isinii galee kanaafuu yaa ilmaan oromoo dammaqi irrafina ijoolleen jimmaa dhugaa isiniin jedhuan dhugaa tokko isinitti immoo nuti isa har'aa kana dhiisiiti gaafa dheengadda Mallas Zeenaawiin waggaa 10 dura akka barbaade ilmaan oromoo cafacafee isa kaan mana hidhaa guuree ustaazaa Ahmadiin Jabal mana hidhaatti geessee Abubakiriin ustaazota keenya hunda mana hidhaatti cafacafuu ture sana maalluun jechaa turan warri kaadiroonni afaan oromoo dubbatan jimmaa keessatti maal jechaa turan hin beektanii waan isinitti himu qabu waan takkaalee waa'ee siyaasarraa isin dubbadhu maalluun jechaa turan mee yaadadhaa damma nuti kan nuti filannu kanniisa dammaati jedhanii mana manatti gabaree deemanii gowwoomsaniiti kan isaan Mallasiin dabarsaa turan sanduuqe hatanii jechuudha jimma keessatti mootummaa Mallasiin waggaa kan hunda eenyutu achirra tursiise ummata jimmaati sababaan isaa kaadiroota afaan oromoo dubbatantu dhufan jechuudha ummata gabaree waan tokko hin dhageenye nama raadiyoo dhaggeeffanne nama waa'ee siyaasaa hin dhageenye hundaanii damma jedhanii Mallasiin nuuf filachiisaa turan jechuudha akkamitti har'a nuti jawaartu Hacaaluu ajjeese gaafa jettan sammuu keessan taa'uuf gaafadhaame Hacaaluun kan du'eef sababaa nafxenyoota eengadda jechuudha Minilik har'a irra taa'ee dhufe jedheef nafxenyaatu ajjeese Hacaaluun waan tokko waan dhoksaa wal ittisa tarree abiyyiin akkanaa abiyyiin keenya maarreedha jennu hin qabne us jedhaa gadi ta'a abiyyi yoo ofii hin ajjeesiin warra ajjeeses ni sodaata haraanis akkuma nama ajjeeseeti yoo ofii isaatii namatti hin argin namni mootummaan tokko aartistii sana ajjeesaa hin jedhu yoo jettan dubbachuu sodaataa jira amaaraatu ajjeesee kanaaf Hacaaluun jechuu sodaateetu warra biyya keessaaf biyya alaa seera kabachiisuuf oromoo fixxee seera kabachiifta oromoo otoo fixuuti islaama Itoophiyaa keessaa osoo balleessuuti eenyunni Minilikii sanyii daguuguu ajjeesuu harma muruu maarree gochuu jimma keessa tabba Tigree jennaan jira Tigiroota fidee achirratti naqee nama karaa gabaa deemee galu ginnoota karaa gabaa deemtee galtu baddaan namni Tigiroonni jechuudha yeroo sanatti qabanii gudeeduu turan qabanii ajjeesuu turan yeroo sanaayyuu oromoon hin dhumne har'a geenye sa'aatii namni hundi nama barate sa'aatii miidiyaan bakka hundatti odeeffannoo argachuu danda'utti abiyyi deebisee oromoo fixeenne Itoophiyaa ijaaraan honkumatti waan danda'amu miti isinii gale garuu anaan kana yaaddeessu maalidha beektanii isa nuti facaanee har'allee ammallee jabaarta ajjeese baaloodhaan walii galee ajjeese jettanii odeessitu no oromoo dammaqaa Hacaaluun kan ajjeefameef sababaa Minilikiin arrabseef eenyutu ajjeese ijoollee amaaraatu ajjeese duriyyoota amaaraa warra bitamtootatu ajjeese abiyyi immoo kana nuuf gadi baasuu didee deebisee jawaariin geesseedhe jawaartu abiyyi Hacaaluu ajjeese jedhee kun waan fakkaatu naan jedhamee siin an sammuu qulqultii shanan kana gaafachaa jira irriba dhiisee
waan fakkaatu Hacaaluu ajjeesaa mootummaan fudhaan jira Jawaar. Yaa Oromoo koo gowwaan ta'inati. Gowwaan ta'in. Oromoo hin gowwoominaa. Abiy warra zinnaash male warra zinnaash soddoota isaa male jecha nama biraa dhaga'uuttis hin jiru. Ofiisaatiifis sodaa keessa jira. Jaruma soraata jechuu deebisee. Wala shimallis abdiyyaa sin jettan wala maallata akkalee uumaa sin jettan wala maalleeni ofiifuu sodaa keessa jirti achi keessa teessee. Jara Abiyyiitu nu bulcha jedhee sanni sobee televezyiinii gubbaatti abbee qoma dhaatu kana dhugaan seenaa. Ofiifuu sodaa keessa jira. Lubbuun har'ama borna keessaa baasan of xinyaan jedhee. Kanaaf gadi ba'ee du'aa Hacaaluullee jechuudha Finfinnee keessatti awwaalchisu sodaatee rommee geessee gaxarii keessatti bakka namni gabareen tokkooyyuu namni addunyaa kanarra namni beeyleeyyuu ajjabee geessee uummanni akka hin qabananne helikooптera keessa kaayee geessee achi buusee du'aa Hacaaluu du'a gabaree tokkootii gadi godhe jechuun xinneessu eddee ga'u. Osoo ishee gaafa dheengadda Hacaaluun duusan ishii yaa Oromoo koo gadi ba'ee Abiyyiin kun yaa Oromoo koo namni Hacaaluu ajjeese ni ba'a hin sardaminaa Hacaaluun immoo Finfinnee falmaa du'e asitti qabaranna jedhee bakka kabajaa qabu tokkotti geessee qabarsiisee har'a Oromoon gadi ba'ee bakka irratti nu bara nuti suusii waraanaa hin qabnu nuti suusii ajjechaa hin qabnu gubataadha keessi keenya silaa ummata Hacaaluun duunaan ibidda keessa jiru otoo hojjisaa argu itti dabalamu keessa Jawaaree jedhe. Kanayyee isin abiyya jechaa oltanii maal sammuun keessan hin yaadu? Isinitti hin dhaga'amu inni obboleessi kee Jimma keessatti jechuudha. Ummata gabaree mi'a facaafatee jiru bakkee dhaaramachuu gajara fuudhee gadi baaruu koomaandii poostiin tumaaraa bara. Dawwalaa qoradhaamee warri abiyya jechaa oltan kun koomaandii poostiin Abiyyiin biyya keessa gadhiisee ijoollee gabaree waa'ee siyaasaa quba hin qabne ijoollee sabiyyoota waa'ee siyaasaatii miti telefoona harkaa hin qabne ijoollee aramaaf gajara baatanii deemaa nu tumaarti koomaandii poostiin Jimma keessaa. Jimma cunqurfamaadha baraan bara. Warra falmatee humna diina fuuldura dhaabbatee rukutamee du'aa wayyaa bar Jimmaa manna. Jimma keessatti isiniifanii maal dhaggeeffadhaa? Anta akka waa'ee siyaasaa ilaaleen dubbadhu waa'ee biyya kootiillee hin faarsu maaliifi waan hunda amantii islaamaatiin wal qabsiisee gatiin deemu jecha maaliif namni hamma rabbiin isa biyya duniyaa kanarratti qaxxee ni qaxxaama gaafa rabbi isaaf dabarsee ni darba waan jedhu tokko nama sammuu koo keessatti har'a garuu kana dubbachiisee sababa isinarra du'aa Hacaaluu balleessuudha akka namni yaadni isaa tokko ta'ee bakka tokkotti burqisiisee yaada isaa cimsatee nafxanyaa ofirraa dha'ee danfa mucaa keenya dhiiga mucaa keenyaa hin deebisnee fi haasaan sun haasofsiise. Jimma keessatti magaalaa Jimmaa keessa kan fooqii ijaaree abbaa qabeenyaa ta'ee jiru eenyunni Oromoo Jimmaati. Jimmi akka beekamtu Oromoo qofa turte. Sinii galee warri katamaa qabatee jiru uummata Guraageef uummata Silxeedha jechuudha. Sinii galee maal jechaa turan waggaa 8 I think waggaa 9 waggaa 10 dura jechuudha. No waggaa 5 dura jechuudha yeroo biyya jirutti maal jechaa turan sinii galee yoo fooqii ijaarrachuu dandeessan fooqii nama sadiin darjiirii godhaati katamaa keessatti ijaarradha. Katamaa yabbuu jechuudha. Katamaa Jimmaa miti kan isiniin dubbachuu jiru. Jimma silaa Guraagotaa fi Silxee uummata Wallooti jechuudha. Irra caalaa magaalaa Jimmaa hin beektu isin ariinuu. Yabbuu katamaa ishee xiqqoo sana keessatti maal jechaa turan yoo dandeessan fooqii ijaarradha nama sadii tataati. Yoo dadhabdan dudduubatti isin harreetu nuti fooqii ijaarree biyya keenya guddisnaa jechaa turan jechuudha. Nafxanyoonni isinii galee ammas dabalata. Lafa jechuudha ilaalleedha. Lafa gabareen irratti midhaan qotee jiraatu mootummaatu ajaje jedhanii warri nafxanyootaa wal ijaaranii lafa dirree bareedaa jechuudha. Gaafa galallee biyyoo waraabeetiin agarsiisa. Warri Jimmaa nuti Jimmaa biyyi keenya goota keenya qoma dhaattan. Sinii galee siniif ni maan dhaggeeffadhaa seera gurra qalbiitiin. Abiy Jimmaanis waan fayyadu Oromoos waan fayyadu. Inni galee eessatti aggaarootti buna dhaabuu sila biqilaa dhaabuu namitti hojii isaa achitti galee dhaabu. Garuu Oromoon afaan qofaan iyyuu osoo hin taane miidiyaa irra baatanii kan illee qopheessuu jirtanii qoma dhaachuu osoo hin taane akkuma nafxanyaan baraan harka wayaa jalaatiin turte madaa keenya nutti haaromsitu nutis walii gallee afaan tokko taanee irree tokko taanee jechuudha nafxanyaa kana ofirraa galaafachuu qabna. Mootummaan Abiyyi Ahmad immoo nu bulcha sichi kana aggaa digdama si bulcha iftuma abbaa gadaamarree jettan sun jechuudha afaan keessan qabadhaa gadi Abiyyiin ofiisiin fayyadu nama siin fayyadu ofiifuu lugna dibbeedha jechuudha. Lugna dibbee sarabbi jibbeessa duruu waliin jennu san isa jechuudha Abiyyiin. Anta akka mootummaa takka illee arrabseen beeku tuqqee siin beeku.
garuu abiyyiin nu xinneessuu eddee ga'u Jawaar bara tokko guyyaa tokko hidhamee hin beekne makalaawwitti itti taphachaa jira jechuudha. Kanaafuu Jimma keessaa jechuudha lafa gabareen irratti midhaan facaasee lafa dirree uummanni midhaan irraa facaasu gara nama meeqaa irraa guuranii mootummaatu lafa madaabaraa Jimma keessatti isinii oomishnu lafa madaabaraan achi keessatti hojjetame madaabaraa jechuun isa kosii ta'u jechuudha. Madaabaraa jedhama biyya keenyatti afaan keessanii iddoo ijoollee Oromoo iddoo biraan beeku isa irratti oomishamuuf jedhee nafxeenyonni fooqee irratti ijaaraa jiran isinii galee lafa araddaa meeqa walitti gargalchanii 20 qofa kaffalanii jechuudha gabareedha. Mootummaatu nu erge madaabaraa isin hojjechiisuuf jedhanii fooqee irratti ijaarrachaa jiru. Jimmi gaa bilisoomtuudha biyya jaalalaati jedhee afaan kee banaas irraa feesbuuk irraa. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo Abiyyi jettanii maqaa Abiyyi hararraa eegaltanii feesbuuk irratti laxafatinaa. Oromoon kutaa hundaa walii gallee yoo biyyi Oromoon dhume nuti isin dhumne yoo Oromoon jiraate nuti isin jiraanne jireenyi qophaa jireenya hin ta'in. Dirqama Oromummaadhaaf falmachuuf obboleessi kee du'uun qabu. Dirqama abbaan kee duunaan dammaquu hin qabdu. Inni dhumaa jiru zarii keeti Oromoo dhiiga keeti. Kanaafuu yaa obboleeyyan kan mootummaanis ardiinis samiinis nuuf beekuu qabu. Kana caaluu ajjeesee galaafate ilmaan nafxanyootaa bitamtoota of dhaadachuu jedhee Minilikiin achi keessatti kunoo isinirraa ajjeese jechuuf jedhee kan ajjeesise Abiyyi. Bas maaf yaada taani Abiyyiitu ajjeesise Abiyyiitu galaafate Hacaaluu. Kanaaf immoo Oromoo tokko taanee dhiiga Hacaaluu deebisuu qabna. Hacaaluu weellisaa qofa miti. Hacaaluun ayyuu Oromooti, goota Oromooti, jagna Oromooti. Onnee sibiila baattee badde ilmoon sabiyyiin. Otoo nyaattee quufiin otoo haasofteen quufiin otoo teessee takka gammaddeen quufiin otoo ijaarrachuuf ani gara fuulduraatti hin ijaaranne jettu galaafatte nafxeenyaa walii galtee Abiyyi si galaafatte ati warka keessaa hin qabnes waan dhiiga isaa dhoskuu jettee Jawaartu ajjeesisiise jettee Oromoo wal dhabsiisaa turte jetta ati keessa jirta sumata ajjeesisiise bas haada huwe kana caalaa dubbachuu hin danda'u dubbatamees hin dhumu. Jalqabaa kaasee tokkummaa yaa Oromoo tokkummaa otoo isiniin jedhu du'ee badee Hacaaluun. Kan ammoo Jawaartu ajjeesise jettanii feesbuukii irratti boosii godhaa ooltan dhaabbadhaa. Hacaaluun የገደሉት አማራዎች ናቸው። ከአብይ ጋር ተባብሮ Hacaaluun የገደሉት አማራዎች ናቸው። እንዳትሳሳቱ። ትግሬም አይደለም የትም ሀገር አይደለም። Hacaaluun የገደሉት የአማራ ዲቃላዎች ናቸው። አለቀ። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ተነሱ። እንቅልፍ ላይ ናችሁ እናንተ ዛሬ አብይ ነው እንደዚህ የሚያደርግልን የምትሉ ሰዎች ተሳስታችኋል። አብይ እኮ ሁለተኛ ምኒልክ ነው፣ ኦሮሞ አይደለም። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ እኛ የሌላ ብሔሮች ጋር ምንም ትግል የለንም። Hacaaluun የገደሉት ለገንዘብ ሲሉ ሳይሆን ጀግንነቱን Hacaaluun በመገደል ኦ ማይ ጋድ ጀግንነት እኮ ሰው መገደሉ አይደለም። ሰው ገለን አይደለም ጀግንነታችንን የምናወጣ በስራ በምንም ጉዳይ ላይ Hacaaluun ገላችሁ ዛሬ ላይ እኛ ጀግና ነኝ ትግስታችሁን አሳጣችሁኝ የምትሉት ማለት ነው። ታያላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ ኦሮሞ ሰዎች እንዳትሳሳቱ። አብይ ነው Hacaaluun የገደሉት። ከአብይ ጋር ተባብሮት ሀያ ላይ ተቀምጦ የመጣ ምኒልክ ነው ስለተባለ ብቻ የሶስት ልጅ አባት ገና ሮጦ ያልጠገበ ልጅ ገደሉት። ምንድን ነው የምንጠብቀው? እኛ እኮ በቃ ሞተናል። ከዚህ በላይ ሞት ምን አለ? ሞተናል እኮ ዛሬ ያ ኦሮሞ ወንኒ ሲቢሁ ቀብዳን ነፍጠኛ ወሪ ከለይሳ ሰከን መጀዳኑ ሶ ባዱ ፈኒ በር እዚህን ቤተን ነው አመጂመ ከሰ ጂመ ብየ ጃለላ ብየ ነገኛ የቱ ማለ ነምኒ የሮ አመዲን ደፈተ ዳሙ ደሜ አቺትና ጀፈመ ቸተፈ ነው ማሜ ቀጅረ ጂማን ከሳ ማሊ ጎዋምቱ ሲን ማሊ ፊስኒት ነጋምኒ ማሊ ፊስኒ ፊንገለዋ nu kana biyya nabi qabne irratti duun way abiyyi islaamti islaama wayti mu kan nuti abiyya biyya chaadduunu
nabi muhammadiin seetanii alayhi salaatu wassalaam kan nuti karaa isaanii qofa qabanne irratti duunan rakkoon akkamii yoo dhufe raqqananiinis yoo dhufe isaan qabanne irratti duuna kan nuti jennu nabi muhammadii malee alayhi salaatu wassalaam abiyyi amadii miti abiyyi amad maalitti abiyyi zinnaa ishee raaman rabbi isaan irraa jiraatu isaan nagaa rabbiitiin naciisanii nuti ummata mililikiin warri abiyyi falmaartan du'aa caalbifanii abiyyi falmaartanu mililikiin seenaan isaa xuraa'e waa waliin caaltan akkuma har'a uummanni mililik jibbamaa jiru borisin illee dhalli keessan jibbamtu taate taana laala ammoo kan Hacaaluu ajjeese abiyyi malee Jawaarii miti abiyyiin ofiisaaf ajjeesuu baatullee ofiisaaf harka keessaa dhabullee nama Hacaaluu ajjeese too beeku dhoskee herra dibee dabnu dabarsuuf Jawaaritti naannessaa jira yaa nagarmaa qalleeffachuu tokko taanee walitti dhufnee Oromoo abbaa filatamu filannee nama boota kana nuuf bu'uu danda'u qopheeffannee mootummaan abiyyi kufuu qaba kan qofa dubbachuun dhufee waliin qoodina wal qooduun nu nyaachise malee bakka irratti wayi gandimmaadhaan zariidhaan otoo nu wasii wal qoonnoo jarri jala jalaan taanii nu rukutu kanaafuu dammaqaa hirba keessa rafinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan hin dubbadhe illee beeku keessi koo gubataadha. Keessi koo ibidda jahannam tura keessaa ol gubaa jira. Tokkoffaa isa obboleessi keenya obboleessi islaamaa kan wajjin laa ilaaha illallah jedhu kan uummata muslimaa irratti roorrisinaa jedhee otoo nu dubbatu mana keessa jira nafxeenyaatti taphataartu dhiiga konna danfa baqqaleen garbaa nama guddaa umriin isaa cimaadha nama idimeen isaa achi deeme obboleessa keessan kanneen gad dhaabatee isin wajjin iyyaa ture gaafa inni haadha nafxeenyaa mana hidhaatti waan barbaadetti gootu keessi koo ibidda na bahee jira jechuudha. Kanaaf waan dubbadhe illee beeku waan naasee illee beeku waan jedhe illee beeku yoo viidiyoo kana argitan hundi keessan sheer godhaa ummanni Jimmaa conqonamaadha nuti bara baraan isaarraallee jechuudha isa nuti achi keessa dhumuu jirru Jimmaa biyya jaalalaa jettanii poolisii simachaa turtan kaleessa. Kanaaf yaa Oromoo dammaqaa irrafinaa irribni gaanu weerra irrafinaa kaa